namicha kanatu gaara xiixaa irraa gara agamsatti baasii kan jedhan sanaan lakkoofsa 16 gara eessatti deema gara agamsatti deemaa gaara xiixaa jechuun amma inxooxxoo kan jedhan san amma akka tasaa namichi suni waan ta'eef fuudheera achumaan erga galee booddee hoggaa konkolaataan sochootu hattuun tokko kiisii isa duubaa keessaa qarshii 1,000 jalaa fudhata hoggaa laaluun jiru asin hoggaa laaluun jiru achiin booddee iyyuutti jalqaba yaa yarana kan hin dhageenyeef dhageessisaa yaa yaran qarshii 1,000 na jalaa badeera yoo ta'u baate yoo naan kennin bara 1997 habakiyaa seenaa koo jetteettan hojjedha hoggaa jedhee dubbata ummanni hundumtuu bara 1997 hoggaa yaadan baasiin boombiidhaan barbadaa'eera. Itti kennaa jarana maaloo jaartii nu fitaa itti kennaa itti kennaa ummanni hundumtuu achi keessa kan jiran iyyuu jalqaban achiin booddee hattuun suni sodaatee fincaan ofirratti gannaqee qarshii sana akka lafa argatee godhee itti kenne achiin booddee galatoomaa yaa yarana qarshii koo argadheera jedhe achiin booddee namichi tokko garuu wanti tokko quuqeennatti fakkaatiin beeku namicha gabaabaa weeti dhufeeti yaa mujaako mee gaaffiin si gaafadha naqaabadhaa rakkoon hin jiru mee bara 1997 abbaan kee maal hojjete gaaffii gaariidha abbaatiyya natti himi malee yaa mucaako maal taate abbaan kiyya akkuma kootti qarshii 50 jalaa fuudhanii konkolaataarraa bu'eet lafoodhaan galee gara mana isaa. Sadarkaan aartiin Oromoo amma irra jiru aartii gama koomediitiin yoo sitti barbaade yeroo tokko beektaa nan kolfa sadarkaa irra gahu malee irra hin geenye nuti akka boombii beektaa boombii tokko jiru boombii maqaa boombichaan beeku gama lama ta'anii waa dhoqee wayii xulxulanii dhiiban beektaa humna isaanii olii dachaa lama isaanii fakkaata akkeetii waan dhiibaa irratti fakkaata. Koomedii amma sa'aatii kanatti barreessinee sirbuudhaaf illee baannee taa'aa jira. Akka nama saanduqa reeffaa gurguru. Hojii badee jechuun dandeenyu. Yeroo itti uummatni kolfa qabutti hin kolfisiifne turre. Yeroo itti uummatni sirbuu qabutti immoo sirbitaa gara uummatni ilaalutti. Kanaaf amma guddina isaarratti hojjechaa jirra. Sadarkaa addunyaattiidhaan kanan yeroo baay'ee madaallu hojii aartii hojii koomedii Oromoo. Sadarkaa bal'ataan faa jiran irraati deemsuu malee sadarkaa akka isaanitti ta'uu qaba wanna jedhu agarsiisin ajaa'ibsiifadhuuf sadarkaa sarara dhaabbachuu qaba miti. Sadarkaa sarara deemee kan Mister Biin faa Chaarlii Chaapiliin maqaa isa mana kaadhii dhufee jechuudha. Isaan kun amma maal hojjetaa turan aaktii duwwaadhaan hin kofalchiisan sirbaan hin kofalchiifamanan garuu hiikni isaanii maal jiru koomediin almost kolfaaf yoo ta'e iyyuu ergaan isaa immoo guddaadha. Sadarkaan inni akka addunyaatti qabu koomediin hojiiwwan aartii keessaa fiilmii sirboota walaloo maal kana fakkaatan tiyaatroota keessaa koomediin zahaye maaliif baay'ee nama kolfiisuudhaaf hin cimu. Uummata keenya irra kolfiisuun qulqullina kolfiisuun baay'ee nutti ulfaata. Akkamitti kolfiisiifna jechuun waan humni uummataa jiru sana keessa jiru. Bifanni aadaan cabsinee safuun cabsinee bifanni onnee uummataa tuqee gara gaddaatti hin geessineen karaa kolfaattis kottu barumsaas kana falli jiru immoo kana jira. Akkeetti deemaa jira. Xiyyeeffannaan aartii keenyaaf akka waliigalaatti kennamu xiqqoodha sadarkaa xiqqoorra jira jechuudha. Kanaaf akka waliigalaatti namni dhimmi kun na ilaallata jedhu anarraa jalqabee hundi keenyayyuu dhimma kanarratti jalqaba hojjechuu qabna jechuudha. Ibsituu eenyummaa keenyaa waan ta'eef jechuudha. Ijoollee illee fiduudhaaf badhaasuu miti. Dandeettii ijoollee arganii gara miidiyaatti fiduudhaaf kallattiin uumamuu qaba. Daddararoon inni jalqabame karaa tafe sunillee innillee ijoollee sagaleedhaan ijoollee dandeettii addaa qaban kunoo akkasuma koomedii garaagaraa hojjechuu danda'an hedduu nuu fiduu danda'a ture. Egaa namni mudannoon dhabu namicha kanatu jireenya gadadoo keessatti jiraata. Jireenya gadadoo kana keessatti yeroo jiraatu yeroo hunda shillixoo nyaata. Biddeen argee yuun beeku. Mana citaa qaba. Mana citaa sana keessatti shillixoo kan nyaatu barbarree wajjin. Gaaf tokko maal godha sirriitti fakkaate sirriitti na dhagaa.
jiruun itti mi'oofnaan gara waaqatti shillixoo asiin qabatee asitti immoo asiin immoo barbarree qabatee waaqa kadhachuudha jalqaba maal jedheet yaa amma yoomitti barbarreen kun na gubdee jiran amma yoomittoo shillixoo kana wajjin goggogee jiran yaa waaqatti millat jedhee waaqa kadhate booddee mudhii isaa hidhatee gara magaalaatti ba'a magaalatti hoggaa ba'u injoora magaala keessatti waan ta'e barbaade booddee irratti waan ta'e san argate maalinni lootarii namni mudhii isaa hidhatee hojii barbaada hoggaan jedhu inni maal barbaada lootarii emuran ba'u yeroo hundi akkuma tasaa qarshii 500 ba'u yeroo kana hiyyummaan dhaqatamte mana citaa sanaaf jijjigsi gub uffata moofaa gub lootarii isaa akkanatti qabatee kofoo tishartii keessa kaawwatee shillixoo arrabsutti ka'e maal jedheeti maal fakkaatti jaalattiin kun kanaan booddee si wajjin goggoguun hin jiru jedhee sirba baasaaf maal jedheeti roopilaa waaqa rakaata shillixoo kanaan booddee maaltu si nyaata jedhee yeroo buburraaqu akka tasa lootariin surii biddatti buute dhugaan hin sobu achumaan eeyyaka yarraaqoo jedhati booddee irratti gamnaaniif suuteedhe shillixoo baasee kadhachuu jalqabe maal jedheeti anaa nyaatu sinarrabse dhugaasii miti roopilaa immoo waaqa rankaatu shillixoo siniisanii maaluma nyaatu jedhee jedhama. Aartiin gama koomediinis dabalatee gama aartii kan biraatiinis yeroo barreessinu safuu uummataa yaaduu qabna sammuu uummataa yaaduu qabna. Sadarkaa teknooloojiiniif qaroominii fi sadarkaa yaada namaa irra ammarra jiru yaaduu qabna. Addunyaa irraa keessatti akka afoola abbootii duriitti inni nan barreessataa jedhu dhimma sirbichaa wajjin wal ilaallanne dhimma koomeedichi illee uummata kana hin laallataa. Abaluun gaddisiisaa abaluun hin gaddisiisu nama gargar qoodaa si galee tokkummaa Oromoo kanaa tokkummaa uummata kanaa hin diigaa. Amma fakkeenyaaf ani kanani intala furdoo guraatiif sirbee maaliif beekaadha si galee hin baalaansii ta'ee ture kanaaf jeetan garuu bifattiin warra kaan jeequun miti warra kaan gaddisu miti. Inni tokko immoo noormaalii waa'ee harmee irratti sirboote harmee yeroo jedhu waan kana keessatti jechuu qabu mara jechuu qaba kan biraa gaddisiisuu hin qabu kan biraa tuquu hin qabu paabilik pirezenteeshinii gaafa taatu gidduutti walakkaa seentariitti ilaaltee hojjechuu qabda. Hojiin yeroo hundaa moodeelii kan nama tokko irratti hojjete amma akka Hacaaluu sirbee jenna yeroo tokko Feesal Abdurrahman dhimma kana irratti haasa'ee ture baay'ee gammadeeraan Oromiyaa televezyiiniidhaan ture jechuudha. Yeroo tokko waan gaarii tokko qabatee dhufu dhibbi immoo isa sana irratti akka balu sarratti akka balu sarratti itti kata fariisaa kisaan kaa'inan saaki isaan kaa jedhii mana barreessi jechuu duwwaan naaf na waloo barreessi nama dhufuudha. Moor waan saaki isaan kaa itti kan jedhe nuti koomeediidhaaf dhiyeessineera ittiin jennee jechuudha koomeediitti qopheessineera. That is another thing. So waan biraadha. Mitire koomeedii dhiyeessine sirban qabadee dhufee sirba yeedaloo isaa sana maarree bakka erga kan isaa malee itti immoo si bakka waloo yeedaloo kan isaa dhiibne akkuma koomeedii keenya siif kan biraa barreessinee sirbitamu irra fooyya'aa hojjechaa yaadaa buluu qabna. Isa jirurratti waa eda'uu qabnu gadi buusaa deemuu qabnu kan nama tokko gatii hojjetamee fudhatama godhatee hafuu qabaa jennee yaaduu qabnu. Uummati baay'ee namatti tola aalamma irra jiru bakka garaagaraa Oromiyaa keessa inni ilaalla. Kabajinni fi jaalalli aartii isaatiif qabu baay'ee dachaa meeqaan dabaleera dhibbantaa meeqaan. Dur waggaa 7-8 kudhanarraa wanta mudannoon qaba. Ani fi Buzee mudannoo qabnu jira. Fiilmiin afaan Oromoo hojjetamee gara magaalaa gaafa dhufu guyyaa 2-3 kottaa daawwadhaa fiilmii ajaa'ibaa afaan Oromoo afaan keessaniin duudhaa keessan eenyummaa keessan ibsu daawwadhaa jennee beeksisaa ollee galma keessa gaafa sa'aatiin itti fiilmiin daawwatamu ga'u nama 150 jira nama 100. Kan biraa garuu galma guutee bakki dhaabbatan dhibee namni dhaabbata. Amma kana ture jechuudha. Uummata biras rakkina akkasii ture. Amma garuu akkas miti jijjiirameera. Waan koo ofii koo kan koo jechuu
sirriitti ummati haala gaarii irra jira kanaan kara kanaani ummata komachuu gama mootummaatiin immoo hedduu booddeetti afneerra deeggarsa gama mootummaatiin jechuudha akka walii galaatti amma wantoonni mul'atan jiru calaqee mul'atan jiru wantoonni xixiqqoon jiru garuu artistiini miira namoota miliyoona hedduu daqiiqaa 5 gidduutti ibsuu danda'a afaan namoota hedduu ta'a jechuudha garuu deeggarsi karaa mootummaatiin jiru baay'ee xiqqaadha dhugaasuudhaaf maaliif bor sirriitti wanta irratti yaadamu qabu sektoroonni dhimmi kun ilaallatu sirriitti itti gaafatamummaa dhimma kanaaf qabu waan ta'eef maaliif wal bira qabne yeroo laallu argiteetta yeroo hedduu waltajjiiwwan hedduu bakka garaa garaatti yeroo deemnee hojjennu xiyyeeffannaan kennamu gammachuuma uummatatti gammadaadhuma jiraata malee artistiin keenya karaa kanaan rakkina guddaatu jira. Aartiin immoo bishaan hin guddatu maal hin jettu. Isa kanaaf uummanni keenya iddoo kennuufii qaba aartistaatiif. Abbaan qabeenyaa gaafa buzeeksii nan barbaada komeedii isaan nan barbaada walaloos na dubbisa maal jedhee nan barbaada taanaan akkuma baajata dhangaa maaliif baasu namni kun nama guddaa kiyya guddina qaamaa matu hin ta'in umuriidhaan hin ta'in hojiin isaa naboonsaa ittan boona bor uummata kanaaf dhaabataa waan jedhee waan tokko gochuu qaba. Kan nu boraan dhufanis meeqa jiru. Sadarkaa guddina buzaalaamiif miidiyaa laatee arra barreen gaddaa 10,000 kaffalee bara dhufu immoo 5,000 kaffala taanaan an aartii kana keessaati utuu man hin barbaadin gara dhaqee kontiraaktarii baatee mana ijaaruu baa jalqabu konistiraakshini baachuudha achi deemuunatti because bor dhala godhana nutis jireenyatti deemaa jirra yoo waan nu baasu deemu qabna kaa bakkuma jirtutti cimaa fi beekamaa ta'uu yaali jireenya keetiinis ikoonoomii keetiinis beekumsa keetiinis ta'uu baannaan badii hayyuu jedhu jira amma madaaliitti cimaa jiraachuu asiin waan dhorkuu jira gamnaa waan dhorkuu jira uummanni Oromoo garuu kan beeku qabu akka addunyaatti aartiin isaa amantii isaa of keessatti waa akka qabatu yoo aartiin hin jirre amantichumtuyyuu deemuu akka hin dandeenye kanaaf afaan seenaan aadaan keenya immoo musliima keenya kiristaana keenya hunda keenya amantaama jedhamu hunda bakka tokkotti fidee Oromoo waan jedhu tokko waan nu godhuuf aadaan kuniif afaan kun immoo qabeenya tokkummaa waan ta'eef tokkummaa kanaatiif aadaa isaatiif dursa kennuu qaba isa kanan jedha barnooti kennamuu qabu kunis barnoonni sadarkaa yuunivarsiitiitti kennamus dhimma kanarratti bilchinaan fageenyaan kennamuutii qaba kennamuu qofaa miti sadarkaa baadiyyaa gandaatti immoo inni barate sunilleen hojiirra oolchuu qaba gaarii dhedhee yaada yaadute ati jira duute yaadute ati jira duute karra koolcha warra gargaara ati immoo bareechaa sammuu fadoocha qarshii cabsiisa galgala moolcha yaadute ati jira duute